Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota Ammayyaa Show sagantaa Ammayyaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu nageenya keenyaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti isinaa keessa jechaa har'aan tanaadhaa ogeeyyoota lama isiniif affeereetiin jira. Isaan wajjin mudannoo isaanii isiniif qoodanii yeroo gaarii isiniif hawwa. Hayyee galatooma an wabii kabbadaa barkeessaan jedhama. Barreessaa kitaabaa fi akkasumas barreessaa tiyaatirootaati. Anis akkasuma Abbuu Damseen jedhama. Ta'a fiilmii, diraamaa fi tiyaatiraati. Hayyee hedduu galatoomaadha. Keessummoota keenya affeerraa keenya kabajanii istiidiyoo maratti waan argamtaniif hedduu akkasiin galateeffannaa. Ogeessa tiyaatiraa, barreessaa fi kana malees qajeelchaa tiyaatiraa abbaa ogeessaa hedduu dargaggoo cimaadha. Wabii kabbadaa barkeessaa fi akkasumattis immoo ogeessa tiyaatiraa ta'aadha innillee ammoo ganamee tiyaatira ganamee jaamu kana produce godhee kan jiru Abbuu Damsees isin lameenuu hedduu akka galatoomaa isiniin jaa hordoftoota Ammayyaa Show kabajanii waan nuuf argamtaniif jechuudha. Eebba tiyaatira ganameetiin booda walagarreetii kan jirru baga milkooftanii baga raaftanii isiniin jaa. Baga milkoofne Hayyee walumaan galatooma. Ganamee siitu barreesse? Ganamee anatu barreesse. Kan qajeelchee Fiqaaduu Daadhiiti. Abbuun immoo produce godhee jechuudha tiyaatira kana. Hayyee mee ka'umsa isaarraa haa kaanu ganameen xiqqashoo seenaa irratti kan hundeeffame seenaa dhugaa irratti kan hundeeffamedha. Ka'umsi isaa maal ture ragaa maal irratti hundeeffamteeti kan barreessite? Ka'umsi seenaa tiyaatira ganamee Pool Faaximaa yookaan ganamee Yaa'ishaa Seedaa intala warra Maccaati. Nama gabrummaadhaan waggoota 150 dura gabrummaadhaan gara biyya Gibsiitti gurguramte Gibsiin booda yookaan Misiraa jechuudha. Achiin booda immoo gara Faransaayitti intala geeffamte seenaa ganamee Yaa'ishaa Seedaa irratti hundaa'e jechuudha. Mee seenaa kanarratti barreessuudhaaf maaltu si onnachiise? Dhugaa dubbachuuf ani hanga ta'e seenaawwan keenya gara kitaabaatiin yeroo dhufan argeen jira. Amma dura kitaabota muraasa qofa kitaabonni kalaqaa jiru, kitaabonni seenaa jiru. Gama tiyaatiraa fi fiilmiitiin garuu seenaa dhugaarra dhaabbannee hojjechuun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu yaadaa ture. Sana keessa egaa baay'ee seenaan ishee namni gara caalaan seenaa ganamee kana namni baay'een hin beeku. Warrummaan barreessan, warrummaan qorattoonni iyyuu akkasumara seenaan ishee maqaan ishee yeroo baay'een ka'u. Nu caalaa garuu intala biyya Oromoo jedhanii afaan Faransaayitiin kitaabni waa'ee ishee barraa'ee jira. San booda afaan Ingiliffaatti kan hiikamellee jira jechuudha ganamee kana. Egaa waa'ee ishee barreessuudhaaf jalqaba kan akka kaase seenaawwan keenya kitaabaan barraa'an kitaabotaan barraa'anii jiru. Gama tiyaatiraatiin yookaan gama fiilmiitiin seenaa dhugaa waggoota 150 dura ture kan waggoota 186 dura ture kana tiyaatiraan hojjechuun hin danda'ama. Kan jedhu yaadee jalqaba isheetu na dura dhufee ganamee irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ganamee kana egaa amma almost ispoonsara godhee jechuudha Abbuun immoo taa'aadha. Diraamaa kiyyoo irrattis amma hirmaachaa jirta fakkaata. Aksiin mee akkamitti onnattee jechuun amma namni baay'een waa'ee aartii kana waan biraallee ta'u ispoonsarni godha yookaan immoo deeggarsa faayinaansii godha. Gama aartiitii waan jiru garuu xiqqashoo laaffataadha. Ati immoo akkamitti amanteetti seentee? Jalqaba ganameen gara garee keenyaa gaafa dhufu nu lachuu garee tiyaatira Dungoo keessa jirra. Miseensa garee sanaati. Achuma keessatti waan hedduu barreessi waan baay'ees kan beekne qooddataa ta'ee kaasti ta'een gaafuma tireeningii hojjennu iskiriiptiin isaa gara keenya gaafa dhufu hojumaata keenya tireeningii oduma hojjechaa deemu seenichi isaa haalumti yaa'iinsi isaa naawwataa dhufe. Sana booda adeemsa kana maaliif waliin hin hojjennu jedheen mari'achiise innis toleedhe. Akka gareettis mari'anne aniif inni walii galee ekkaaniif inni walii galee booddee gara gareetti fudhanne garee waliinis haala akkamiin waliin hojjechuu akka dandeenyu
nu sadiin gareen jira ani jira barreessan jira walii galtee sana irra geenye gara hojiitti galle. Kaka'umsi seenichi isaa akkuma inni isin jedhe sana baay'ee nama hawwata. Ta'a dursaa ta'een hojjedha ganamee irratti. Taatummaa durraadhanii Bakaree Godaanaa jedha seenichi achirratti isa sana ta'een hojjedha. Baay'ee jalqaba amma dhumaan jira. Nan danda'an jedhee humna namaa qabna. Sanaaf in ulfaatu in hojjenna sana walii gollee ittuma fufnee haala ajaa'ibaa ta'een nuuf milkaa'ee ganameen. Ta'a duraa san ta'anii keessumattuu tiyaatirii seenaa irratti hundeeffame hojjechuun xiqqasoo namatti ulfaata. Taatummaa kan walirraa maalii fi nama dhugaa sana cifatti barreessanii argatanii ta'anii hojjechuun mataasaa waa hedduu namatti ulfaata. Mee hamma ta'e nu yaadachiisi mee jecha dudduuban san keessatti fayyadaman keessa. Okay, achi keessa miira achi keessa jiru sanaan kan baay'ee si hawwalee jechuudha Bakareerraa. Gaanfuree amma sirriitti na dhagaa. Kanaan booda namni lafa anirra bulchu irra jiraatu kamu gibira gabbaruu qaba. Hin gabbaru jedhee kan dide yoo jiraate qabaati na bira fidaa. Achi lafa isaa irra taa'ee homaa yoo nu fayyan asitti sirriitti nu fayyaduu qaba. Dhageessaniirtu? Haala kana. Hedduu bareedaadha. Hoggaa miira tiyaatira keessa seentuu fi gisee akkanatti haasoftu hedduu garaagarummaa waanuma haasoftuu fakkaatu. Waami waan seenaa dhugaarra jiru keessumattuu seenaa dhugaa bara meeqaan dura jiru san gara zamana kanatti bara kana fidanii barreessuun wal seensisuun meeshaawwan itti fayyadaman wajjin waliif fiduun hedduu namatti ulfaata. Hagam takka seenaa ganamee yaa'ii san lafa kaayatiin jira jettee amantaati. Baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf kalaqa keessatti asoosamni agas marastiin ulfaatu. Sababni isaas warri ati uumte sun waraqaa irratti hafu. Yeroo tiyaatira ta'u garuu baay'ee ulfaata. Dhagaa ol ulfaata. Maaliif? Jarroonni ati hafuuraan uumte waraqaa irra jiran sun guutummaan lafa deemuu qabu waan ta'eef jechuudha. Sana keessa maaltu jira? Akkaataa dubbannaa jira. Akkaataa uffannaa jira. Akkaataa deemsaatu jira. Dhahannaa rifeensaallee ta'uu danda'a. Kun hundumtuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee walxaxaa taasisa jechuudha. Ganamee irratti wanti ani guddaa na qoraa ture kana ture. Suura bara sanaa nama tokko argachuu dhiisuu dandeessa. Dhugaadhaan yeroo sana maaltu ture kan jedhu immoo tiyaatira kana keessatti fiduu qabda. Amma danda'amee ol seenaa sana dhugaa akka inni ta'etti hawaasni amanuu qaba. Rifeensa akka amma qabnu kanatti akka amma jiru kanatti nama waggaa 180 dura turedha jechuu hin dandeessu. Shamarran bara sana akkaataatti rifeensa godhatan qabu. Bara sana wanti dubbatamuu fi waan dubbatamuu mataa isaa garaagarummaa qaba. Sanatu baay'ee rakkisaa ture. Hagaa ol itti dhimmame qajeelchaanis baay'ee tattaafannaa guddaa tattaafatee namoota waraqaarra jiran sana akkaataa isaanii itti warra lafa jiran wajjin wal siman gochuu keessatti baay'ee hojjetame. Dhugaa dubbachuuf garuu baay'ee milkaa'eera jedhee yaada. Namoonnis wal simaniiru jedhee yaada. Hagam takka isinitti fudhate reersaan isaa yookaan yeroo shaakallee eega barreeffamee booda namoota fiiltanii fakkaattiiwwan achi keessatti uumaman saniif eega kaasti boodan booda shaakalli isaa hagam takka isinitti fudhate. Shaakalli tiyaatirichaa yoo xiqqate waggaa tokko ga'ee jechuudha. Shaakalamuu eegalee. Baay'ee yoo xiqqate ammoo walitti fufiinsaan osoo addaan citiin kan inni shaakalame baatiiwwan 8 ta'a. Gara waggaa tokkooti jechuudha. Walumaa gala shaakala tiyaatira kanaa kan itti fudhate. Kanaaf gaafa eebbistan torbaan lamaan darbe jechuudha. Hoggaa eebbisistan san namni daawwataan jiru hagam takka itti qufee maal isin jee dubdeebii isaa maal fakkaataa ture? Baay'ee ajaa'ibadha. Waan hin eegne ogeessota aartii, ogeessota tiyaatiraa danuutu bakka sana ture. Waan nuun baay'ee hin eegnedha. Daawwataan sun guutummaan waan nuun jechuu barbaanne galuuf illee baatu dhibbeentaan 99 ol tiyaatiricha baay'ee jaallatee baay'ee itti gammadee haga xumuraatti tiyaatirichi gara sa'aatii 2 deema. Haga xumuraatti namni tokko galma keessaa osoo hin bahin galmi guutuun tiyaatira kana caqasaa ture. Xumurarra
amilee guddaa nuuf kennanii nummaanuu daawwattoota akka kanaan eegne. Dhugaa dubbachuuf baay'ee amilee guddaa nuu ta'anii duubdeebiin jirus baay'ee bareedaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaatii walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu keessumoota hayyee wajjin turtii taasisaa jirruun hedduutu akka akkatti bohaaraa akkatti waa irraa barachaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. Amma immoo mee ganamee tiyaatira ganamee irraa hamma ta'e kan waraabame xiqqashoo daawwanneeti walitti deemnaa turtiin keessaa nu faana haa ta'uun isin jaa. Tiyaatirii ganameerraa akka waraabame amma ta'e daawwannee walitti deebineeti kan jirru turtiin keenya ammas itti fufaa nu faana ta'an isin jaa. Tiyaatirii hoggaa qopheessan bu'aa bahii hedduutu jira. Mee maaltu isin mudate isin lameeniif jechuudha? Dhugaa dubbachuuf tiyaatirri mudannoowwan baay'ee qaba. Ganamee irratti mudannoowwan agas ulfaatoo badaa hin dabarsine maaliif kana dura tiyaatiroota muraasa hojjenneerra tiyaatiroota akka Oromiyaatti naanneffamee agarsiifamuuf yaadame warra akka tiyaatira Dungoo Bilisummaa fa'aa agarsiifamee jira. Muuxannoowwan booda tiyaatirri kun kan itti deebi'ame. Garuu tiyaatira alanaa rafaa irratti mudannoowwan ijoolleen tiyaatirri boora agarsiifamaa jedhee firri dhiyoo har'a jalaa du'uun mudannoowwan akka kanaafaa jira. Garuu tiyaatira waan ta'eef namtichi sun baanaan tiyaatirichi afuusaa ta'a waan ta'eef dirqama eega tiyaatirichi xumuramee gara boo'icha sanaaf adeema jechuudha. Mudannoowwan akka kanaafaan argeen. Isummaan wal qabateetidha. Mucaan nama baay'ee cimaadha. Mucaan firri jalaa du'ee nu dhokseeti tiyaatirri hojjetamuu qaba jedhee itti fufee. Siinii dhumaarratti wal argine isa faana eegdota ijoollee kootii ture achi keessaa gaafa uummanni natti jiganii gaardonni koo eegdonni koo gara uummataatti gaafa dabalaman as deebi'ee gaafan as garagalu innis uummatatti makamee achi ture. Maqaan isaa Leencaa ture. Leencaa gaafan oo Bakaree naan jedhe jechuun Bakareen maqaa kootidha. Injiru ture wannoo isaanirra jechuudha. Ittuma dabaleen Leencaa akkuma oo Bakaree jenna Leencaa firfaarii kee nyaattee guddatteeti maqaa kootiin Bakaree jettee na yaamta inni dura fekaadhaan jedha achumatti injiru ture. Na mudannoo akkasii sana achi baay'ee haala akkamiin akka dhufeef akkas naan jedhes hin beeku. Anis immoo akkamiin deebiseef akkasitti akkan jedhee hin beeku. In ture shaakalleessis hin beeknu mudannoo akkasiiti. Mee muuxannoo maal nu ta'e jettanii yaaddu amma tiyaatiriin ganameen kuni amma booda tiyaatira kana caalu yoo qopheessinee waan kanarraa baranneerraa waan jettantu jira? Waan guddaa jira. Ilmi namaa guyyaadhaa guyyatti wantoota haaraa barata. Wantoota hojjeturraas wantoota dubbisurraas hariiroo hawaasummaa hawaasa waliin qabaaturraas wantoota guddaa barata. Tiyaatira ganamee agarsiisuu keenyaan barnoota guddaarraa baradheen jiraani gama kootiin. Fakkeenyaaf amma dura seetingii akka kanaa fayyadamnee hin beeknu ture tasumaa jechuudha. Gara fuulduraatti tiyaatira haaraas yoo hojjenne yookaan tiyaatira kanas yoo gara magaalota biraatti geessine yoo waaqni nu gargaare yeroo dhiyootti tiyaatiricha galma gurguddaa seensifna jechaa irra galma biheeraawwii tiyaatir dabalatee jechuudha. Gara fuulduraatti agarsiisaaf deemna yoo ta'e waan gurguddaa irraa barannee jirra. Wantootni gurguddaan nuun irraa baran inni jalqaba wanta guddaan irraa baradhe jaalatamummaa tiyaatirichi qabaatu waan hin bareefu xiyyeeffannoowwan kanaan dura kennuufiin caalaa dachaa booneen laphee dhibeen hojjedhaa jechuudha.
waan guddaa tokko irraa baradhe. Inni biraan immoo wantoota qormaataa asirratti nuti ta'antu jira. Tiyaatira ganamee kana yeroo agarsiisnu wantoota qormaata nuti ta'an wantootni kun wantoota waltajjii irratti nuumi jechuu didan warra akka ibsaa dabalataa jechuudha. Warroota akka kanaa tiyaatira kana bakka biraatti agarsiisnus haa ta'u yookaan tiyaatira haaraas hojjennu haa ta'u rakkoon akka kanaa akka nu mudanne gochuu dandeenya jechuudha. Wantoota gurguddaa lama sadii irraa baradheera yaadaan. Anis akkasuma mudannoo baay'eetus na mudates baay'een natti ulfaate ture jalqaba. Gaafan jalqabu baay'ee salphaa natti ta'ee ture. Gaafan itti seenu garuu baay'ee natti ulfaate. Yeroo lama sadi addaan kuteen dhaabe. Ammuma deemaa itti deemnuun si hawwata ture seenichi baay'ee si hawwata. Isuma dhugumaa sana kan godhuu barbaanne isteeji irratti manuma siiriyees ta'e hojjenne ijaarreet fakkiin maal goone osoo hin ta'in manuma ijaarre. Deemee jiru baasiin ba'aa jiru humna koo ol ta'e. Amma inni karoorfadhee fi baasicha achirratti na baase humna koo ol ta'e tootaalii ganameen jalqabee amma dhumaatti koostuumii maalii dabalatee taatota 38 hanga 45 itti kan hirmaachiseedha. Yoo xiqqaate 350 ol amma guyyaa eebbatti tiyaatirri ganamee amma sana na baasisee jechuudha. Humna ol nattee abdii na kuchisiisee ture. Sanaan booda garuu baay'een gammada humna kooti ol jechuudha. Nama gaafa qabaatu namni gaafa si gargaaru qulqullummaadhaan gaafa nama waa tokko gaafatu namni gaafa si duuba dhaabbatu saniin booddee baguman ganameen gara koo dhufe baguman ganamee produce godhe baay'een gammade seenaa guddaa wayii tokko borumtii kootiif galmeessee dhalootaafis dabarsee inni taanu namootuma afaan hin dandeenyerree jalqaba amma dhumaatti na gargaaranii na faana ta'anii tiyaatirichi jalqabee baafnee jirra jenneetti kan isaan duraa ba'an jechuudha. Amma kana hojii keenyaan taatumma hawwatee amma sana waan sana amansiisnee hojjennee jirra. Yaa galatooman baay'ee hin dandeenya nan danda'a. Kana booda hojiin kamuu gara koo dhufe amansiisee hojjedhee gara uummataatti fuudhee bahuu nan danda'a. Waan nan nufuus hin jiru nan godhaa jiruun koo gara fuulduraatis tiyaatira hojii artiiti asuma keessatti ndullooma garee tiyaatira dungoo bilisummaa wajjinii ogeessota hedduudhaan na duuka jiru. An akka wabii fa'aa qabadhee fiqee qabadhee waan hin goone hin jiru. Kana ol Oromiyaa dabarree biyya akka biyyaa akka addunyaa akka Afrikaatti akka hojjechuu dandeenyu sirriitti amansiis lafa qabsiisne dhukkeerraa kaasne. Hayyee baga irraa haasanii baga amansiistanii dhuguma dubbachuufu ejjannoo bareedaa fi mul'ata gaarii tokkoffaa asuma keessattiin artii keessattiin waan hunda hayyee waliin qabu hunda baasee ni jiraata jechuun mataan isaa hedduu nama gammachiisa. Irraa daraan immoo mul'anni hedduu nama boonsa jechuudha. Rabbiin galmaan si kaagoo jabaadhuun siinjaa hedduu nama boonsa dhugaa maal fi bara kanatti keessattuu tiyaatiritti amalee namni qabeenya qabu isaan dhangalaasee waan kana hundaan gahuun jechuun hedduu cimina guddaa fi murannoodhaa kan barbaadu jechuudha. Kanarratti hedduu dinqisiifannaa fayyadama namaatiif ibsuudhaan barbaadaa jechuudha. Hedduu galatoomii haasawaa keenya irratti isin lameenuu ogeessota tiyaatiriiti. Eessan barattan? Ani jalqaba tiyaatira garee dungoo keessan seenee dungoodhaa booda gara Oromiyaa Aartii Inistituutiin deeme. Oromiyaa Aartii Inistituutii keessatti fiilmii meekingiis dabalataan baradheen Oromiyaa Aartii Inistituutiidha jechuudha. Manni nuuni manna. Anis akkasuma dungoodhaan jalqabe. Dungoo tiyaatira jalqabaa gaafa Bishooftuu irratti agarsiisnu Oromiyaa Aartii Inistituutii gammaduun faan dhufanii nu laalanii hojii sana gana jalqaba keenya yeroo sana waggaa 6 akkas dura ture. Akka tasaa parsantii walakkaa ijoollee 20 ol ispoonsara nu godhanii Bishooftuu irraa waggaa tokko
deddeebinee qidaamee fi sanbata guddaa sanbata xiqqaaf sanbata guddaa barannee achumaan giraajeetu goone Oromiyaa Aartii Instituut irraa baachii jalqabaati mana barumsa Oromiyaa Aartii Instituutidhaaf. Baay'ee bareedaadha. Keessattuu Instituutiin Aartii Oromiyaadha. Namoota akkana gayyoota akkana gurgurachuu isaatiin hedduu ni galateeffannaa. Irra caala immoo isin laalee haqamsa keessan hunda laalee kottaa nama baradhaa jechuun mataan isaa cimina guddaadha, haqamsa guddaadha. Kallattiidhaan bakka jirtanitti galanni keenyaa isin haagoon isin jaa. Hedduu bareedaadha. Wabiin asitti argamnaan ka waa'ee irboorichaa osoo hin kaasiin bira darbuu hin barbaadu. Irbooricha ani guyyaa jalqabaa akkuma laaleen mata duree isaatu na hawwatee niin bitadhe jechuudha kitaaba kana. Achi akkan dubbisu kan na haasee keessa mata duree isaati. Namni hedduun mata duree ilaaltee hin jaalatin hin jibbin ija. Akka ogeessatti jechuun mata dureen waa sadii qabachuu qabaa jaa. Tokko gabaabina isaatii, inni lammaffaa iftoominaa fi maayii irratti immoo hawwatummaa isaatii jechuudha. Kanaaf ulaagaawwan sadeen kana anaaf parsanaalii waan naaf guuteef kitaaba kanaan dandeetiin dubbisee hoggaan dubbisuu eegalee adda kutuudhaan dadhabee jechuudha. Kana garmalee dhaadheessuudhaaf osoo hin taane isin hundinuu yoo dubbistan waan keessaa argattanii waan ta'eef. Irbooricha mata duree isaarraa haalume. Maal jechuudha? Anaaf osoo hin ta'in daawwattootaaf jechuudha. Egaa ati dubbistee xumurte silaa siitu ibsaaf. Egaa ati naan jettee niin ibsa aguma taate. Egaa irbooricha yeroo jennu irbooratu jira. Irboora jechuun meeshaawwan ulfoo akkuma caaccuufaa, akka kallachaa, akkuma bokkuu meeshaa ulfoo Oromoon itti dhimma bahu keessaawuu yeroo jilaa, yeroo sirnaa godhatan warri sirna hulluuqee irree isaanii irratti godhatan meeshaa abbootiin sirna sana hulluuqan qofti godhatantu jira. Irboora meeshaan suni. Kitaabni kun asoosama jaarraa 16ffaa irratti xiyyeeffatu. Asoosama kana keessa waa'ee irboora irree nama tokkorra ture tokkotu jira ture. Waa'ee irboora sanaan haasaa waan ta'eef irbooricha jedheetiin waa'ee irboora sanaa irratti xiyyeeffadhee mata duree isaa immoo irbooricha godhee jechuudha. Hayyee hedduu bareedaadha. Ganameen waa malee hin dhumne jee waan yaaduu fi irboorichas waan hin dubbiseef hedduu walitti dhiyeenya qaban. Walitti dhiyeenya qaban hoggaan jedhu kuni kitaaba asoosama jaalalaas waa hedduu of keessaa qabu ta'ee garuu seenaa irratti kan hundeeffame. Kanaaf ganamee wajjin hedduu walitti hidhamiinsa qaban waliin hin jedhee fi seenaan isaanii seenaa dhokate kan silaa abbummaan abbaan qabu osoo jiru ambiidhaalee waa hedduudha amma loon hunda dubbadhe dubbistoonni wanni dubbisanii qaban waan ta'eef dhiisuma wayyaadha. Garuu kitaaba kana hoggaan dubbisoon wabii kun dhiiroo umriin isaa meeqaa jedhe. Isaan mucaan kun bara jaarraa 16 haalam takka innaawaa irraa qufurraa dabreeti yoo namni dubbisees yoo seenaa dhagayees hagam takka qaacceesee akkana miidhagsee dhaleessa kitaaba tokko waan joosan irraa ka'eeti isa mucaan kun eessan guddate hawaasa maal fakkaatu keessa osoo naaf kaastee waan inni tolu. An bakki dhaloota koo Macca keessa Wallagga Bahaa Arjoo guddattuu bakka jedhamtutti dhaladhe. Barnoota kiyyaa aga kutaa 10 ittiin baradhe 11 gara Naqqamteetti baradhe. Eegasii booda kanin Oromiyaa kana naanna'uu eegalee gara caalaa jechuudha. San booda gara kibba Oromiyaan deeme. Kibba Oromiyaa naannoo Gujii, Adoo Lafaa achiin boodas gara Booranaa imalee Ardaawwan Jilaarra bakka jiloonni itti adeemsifaman muraasa ilaalee wantoota seenaa Oromootiin wal qabatan waan xixiqqoo taatu ilaaleen jira. Sababni kana godheef maal fakkaata? Sirni saba kanaa inni dhugaan maal fakkaata? Maaltu jira hawaasa keenya keessa? Nuun akka bakki dhalootaa yeroo tokko baay'ee waan hojjechuu jetturraa si daangessuu danda'a. Fakkeenyaaf waa'ee sirna gadaa qorachuu barbaadde yoo ta'e ati sa'aatii kana yeroo kanatti jechuudha.
magaalaa caalaa baadiyyaa keessaa bakka sirnoonni sun fiixeen yookaan qaanqeen ishee bakka isheen jirtu yoo dhatte irra caalaa bu'aa qabaata. Bakka sana dhaquun kun na gargaaree yaada. Sanaan dabalatatti garuu abbootii dubbisuun namoota gurguddaa hayyoota seenaa keessa jiru jedhaman itti dhiyaadhee dubbisuun irraa qorachuun kitaabota namoonni seenaa beeku jedhaman barreessuun san booda immoo humna barreeffamaa achi keessa jiruuf immoo kitaabota biyya ambaas muraasa dubbisuun keessaa kitaabotaan baay'ee irratti xiyyeeffadhu namootaan baay'ee akka isaaniitti barreessuu hawwutu jira. Isaan sanatti xiyyeeffadhee kitaabota isaanii muraasa ilaaluun qorachuun dubbisuunii fi gaafachuun gara caalaa seenaa keenya gaafachuu irraa barta. Akkaataa inni itti barreeffame hubachuu yoo barbaadde immoo kitaabota muraasa dubbisuu qabda. Inni biraan akkaataa barreeffama kee bareechachuuf immoo daangaa dabartee barreessitoota akka addunyaatti jiran hojii isaanii ilaaluun murteessaadha. Tarii ishuma kanatu xiqqoo qaanqeen sheer booricha keessaa asitti mul'attee dheeyyaadha. Kitaaba kana ammas hoggaan dubbisu wabiin yookaan barreessaan kitaaba kanaa nama kitaaba hedduu dubbisu akka ta'e hubadheetiin jiraas keessaa jechuudha. Kanaaf immoo kitaabni fakkeenya ta'ee fi akka sammuudatti yookaan akka fakkeenyatti fudhatee tooftaawwan ittiin barreeffaman irraa fayyadameessan kitaaba kamii? Amma gaaffii guddaatti dhufte. Ani kitaabota biyya keessaa kitaabota afaan keenyaan barreeffaman muraasa nan dubbisa. Garuu yeroon irbooricha barreessu wanni guddaan ani akka fakkeenyaatti fudhadhe afaan Oromoorraa Gurraacha Abbayyaa kan obbo Dhaabaa Wayyeessaa barreessan gama gurraachota Afrikaa irraa immoo kitaaba Chiinoo Achebee Tingisfaa Lappaartettuu fi akka addunyaatti nama barreeffamaan beekamu irraa immoo kitaaba Daan Biroon Da Vinci Koodii fa'aa akka fakkeenyaatti warran fudhadheedha warri kun. Egaa isaan kana barreeffamoota isaanii waan hin jaalladhuuf waan isaan jala hojii isaan hojjetan jala deemee ilaaluu jaalladhuuf fakkeenyota kootiidha yaada jarri kun. Gama seenaatiin immoo kitaabotni obbo Dirribii fa'aa baay'ee kitaabota na gargaaran dheedhee yaada. Obbo Dirribii Damusee fa'aa jechuudha. Itti dhimma beera warra kana hundumaa. Baay'ee bareedaadha. Kitaaba kana wal qabatee waan inni siif kaasu kitaabni kun yeroo baay'ee magaalaa irratti argamu. Jechuun bakkuma kitaabileen itti raabsaman. Kitaaba kana qofaa miti kitaabileen afaan Oromoo hedduun isaanii iddoowwan raabsaa kitaabota kaan itti argamanitti hin jiru. Ati immoo kallattiidhaan abbaan asirra waan ta'eef daawwattoonni illee eessatti arganna jechuu mala waan ta'eef eessatti argamu kitaabni kennee. Kitaabni koo kun muraasa qofatu gabaa irratti hafee kitaabota baay'ee muraasa ta'an kan hafte kitaabota muraasa mana kitaabaa Iluu kan magaalaa Finfinnee Jamootti argamuu fi mana kitaabaa Yoomiyyuu kan magaalaa Buraayyuutti argamutti kitaabonni muraasni baay'ee kitaabota muraasni taate bakka sanatti hafteerti malee guutummaatti maxxansi jalqabaa gabaarraa xumuramee jira. Yeroon maxxansa lammaffaa maxxansu bakka kamiin akka kaa'uu danda'u sagantaa kanarrattis ta'u akkaataa biraatiinis dubbistoonni koo na argachuu danda'u bakka kitaabni kun jiru eeruuf hin danda'a jechuudha. Hedduu galatoomii abboo amma taa'aa ogeessa tiyaatiraadha. Hojii idileetiin maalirra jirta? Hojii idileetiin waanuma argadhe daldala. Almost percentii 80 hanga 90 hojuma aartii keessa jira. Tumaati fiilmii sana hojjedha. Diraamaa fufiinsaa kanarras jira. Koomanii immoo torbeetti al sadi guyyaa sadi tireeningii qabna. Kanuma keessa oolla akka dhaabbitti jechuudha. Wabiin illee akka barsiisan tireeningii kan amma garuu beeku. Hararittis tiyaatirii kana fa'aa akka leenjisaa turte qophaan qaba. Ammoo maalirra jirta? Hararitti marsaa tokko ijoollee tiyaatira leenjisee tiyaatira guddaa tokko achitti agarsiiseen ture. Hawwadaayitti tiyaatira Miila Bakar achitti agarsiiseen ture. Yeroo ammaa dhaabbata miidiyaa tokko keessatti qacaramee hojjechaa jira. Miidiyaarra jira jechuudha. Hojii miidiyaa keessa jira. Hayyee isin lameen kan walitti isin fide dungoo bilisummaa fakkaata.
Hagam takka egaa walitti dhuftanii waliin jechuu eegalta. Ani yaada tarii inni yeroo sana nama guddaa ture daa'imman ture. Dhugaa dubbachuuf gara waggoota 6 waliin dabarsineerra. Gareen Dungoo egaa yeroo ammaa sadarkaa Oromiyaatti ijoollee jiru jedhaman aartii keessatti warra bahanii mul'ataa jiran dhaabbata keessaa burqanna. Achi keessatti ani fi abbuun egaa wal agarree gara waggoota 6 waltajjii waliin hojjechaa tiyaatira waliin hojjechaa kunoo sadarkaa irraa geenye jechuudha. Hedduu bareedaadha. Garee Dungoo Bilisummaa Fiqeefaa hundeessaan Fiqaaduu Daadhiidha. Hundeessaan garee Dungoo Bilisummaadha. Tiyaatirri, fiilmii kana malees piroodakshinii garaagaraa irratti leenjisaa kan jiru. Fiqaaduu Daadhiis hedduu galateeffannaa maaliif ijoollee kana walitti gurmeessanii leenjisanii akka ogeessa cimaa ta'an gochuun mataansaa cimna guddaadha waan ta'eef Fiqee asumaan galatoomii jecha barbaada. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkuma daawwachaa jirtanitti ogeessota tiyaatiraa waliin turtii taasisaa turreen hedduu takka waa hedduu akka irraa baratan abdii guddaadhaan qaba. Amma immoo mee isaan wajjin taaneeti jarri kun dhiira ogeeyyiin miidhageeffatanii maaliin bashannanan waan jiru laaluudhaaf teenya waan ta'eef turtiin keessan faana haa ta'uun isin jaala. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota Amaayaa sagantaan qulqulleessa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isin dhiyaatu akkuma duratti isiniif kaasetti amma tapha gabaabaa qabna bifa dorgommiitiin jechuudha. Weelleen tokko ni banama. Weelleen san eega banamee booda eegalumsa isaa irratti abbaan beekee dafee kana tuquudhaan deebisaa isaanii jaa jechuudha. Eedilee isaa wajjin walaloowwan isaa itti fufsiisee nuuf weellisaa jechuudha. Walumaan haa ta'u wallu. Salam Dandaka. Kamarjo. Wahai bareedashi gandaan dhagahiyya.
keenya karreetti shanii si fuudhee baduudhaaf warroonni sanii qaama koo siin jedha. Acaaluu Hundeessaa. Acaaluu Hundeessaa. Ana dorgate. Baay'ee dorgommii kana keessatti ati homaa hin arganne wabiin lama harkatee jira. Ani immoo takka harkadheera fakkaata. Tokko faana nala jechuudha. Yeroo gaarii akka dabarsine abdii guddaadhaan qaba. Akkuma waliigalaatti turtii keenya keessatti hedduu gammadeetiin jira. Sinjoolee cimoodha. Baay'ee galatoomaadhaan isiniin jira. Akka maayyitti dhaamsa dhaammatanii jiraate. Ani jalqaba irratti naman sirriitti galateeffachuu barbaadu gara ogummaa artiitti akkan dhufu na gargaaree guyyaa har'aatis iddoo kanas akkan dhaabbadhu nama dildiyanaa ta'e hundeessaa garee tiyaatira Dungoo Bilisummaa barreessaa fi daayireektara tiyaatira Dungoo Bilisummaa gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii guddaan galateeffachuu barbaada. Gaafa sa'aatii kun hunduu kan ta'e bakka jirutti na galatoomu. Guutummaa guututti garee tiyaatira Dungoo Bilisummaa hunda keessan obboleewwan koo isinis galatoomaa gaafa keessanii isin jechuun barbaada. Gara ganameettiin gaafa nufu barreessaa tiyaatira ganamee barreessaa Wabii Kabbadaa baga ganamee na bira fiddee dhufte guddaa galatoomii olmaa guddaan irraa qabda jechuun hin barbaada. Tiyaatira ganamee irratti warri na gargaartan hiroonni koo hundi keessan warri afaan beektanis warri afaan hin beeknes hojjechuu qabda jettanii na jajjabeessitanii amma guyyaa 100 sanaatti warri na faana dadhabdan hundi keessan kabaja guddaan isiniif qaba galatoomaa jechuun barbaada. Dhumarratti koostiyoomii tiyaatira sanaaf ta'u baatii tokko ol itti fudhate baay'ee itti dadhabde guutummaa guututti gaafa shiiti jechuun danda'ama. Diizaayinara Giiftii Asfaaw guddaa galatoomii guddaa naaf kabajami naaf jiraadhu hundi keessanuu galatoomaa maayashoo asitti nu kabajanii iddoo nuuf laattanii asitti nu affeertanii gaafi deebii nu godhuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee anillee namoota galateeffachuu qabutu jira. Maatiin koo jalqabarraa kaasee yeroon barreessu yeroon hojjedhu warri na utubannaa waliin jiran jiru. Maatiiwwan koo guutuun jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo akkuma abbuun duratti kaase gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii jalqabbii irraa kaasee sadarkaa kanarraa akka nuun geenyu hojii guddaa akka hojjennu abdii gama aartiitiin jiru akka nuun taanu gochuudhaaf waan guddaa hojjetee jalqabarraa kaasee nutti dadhabaa ture. Guyyaa irraallee hanga ammaatti illee nu waliin jira jechuudha. Haa galatoomu karaa nutti agarsiiseera. Guddaa galateeffachuun barbaada Fiqee. Akkasumas dubbistoonni daawwattoonni bakka nuti tiyaatira agarsiisnutti ilaalanii hamilee nuu kennan dubbistoonni kitaaba keenya gabaarraa argatanii bitanii dubbisanii nuuf bilbilan guutummaa guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Xumurarratti isin warri maayashoos iyyaaffattanii maaltu harka jira ijoollee kana harka jettanii akka nuun hawaasaan wal agarru qophii keessan bareedaa kanarratti nu affeeruu keessaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa dagaagaan isiniin jedha guddaa isin galateeffadha. Ayyee isinilleen iddoo galatoomaadhaa keessumaa nuuf taatanii sagantaa kan irratti argamuudhaani waa'ee ganamees waa'ee irboorichaas muuxannoo keessan waan isin qunname hunda haastanii daawwattoota maayashoo kabajuudhaaf waan argamtaniif hedduu takkaan isin galateeffadha. Kana caalaan isinirraa eegaa milkaa'aadhaan isin jechuu barbaada. Eegaan kabajamtoota daawwattoota sagantaa maayashoo sagantaan maayaa kanarraa kanuma fakkaataa ture. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isin jiitii nagee wal gaamannee adda boof jannagaa nageettiin isin jaalladha.